Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduusin nageessifna jalqaba irratti hangafoota oduun. Dhaabbanni United Nation Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru jedhe. Dhaabbanni deeggarsa misooma idilaa addunyaa Ameerikaa USAID'n piroojeektii tajaajila fayyaa fooyyessuu dandeessisuu ifoomse. Korporeeshinii manneen federaalaa kiraan manneen jireenyaa irratti dabalamee hin jiru jedhee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin Deenmaarkii nama quraana addabaabaayii irratti gurguratti seera hidhaa muraasa baasuufi. Oduu sin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Dhaabbanni United Nation Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru jedhe. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an biyya keessatti bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni baqattoota gabaasa tibbana baaseen ibsee jira. Dabalataa gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an biyya keessaa bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni buqqaatota gabaasa tibbana baaseen beeksise. Dhaabbatichi xiinxala naannolee biyyattii hunda keessatti taasiseen akka hubatetti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 4.38 ta'an biyya keessaa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii akka jiran hime. Sababbiiwwan namoonni kunniin akka bakka jireenya isaaniirraa buqqaan taasisan eeraman keessaa walitti bu'iinsi isa guddaa yoo ta'u, hongee fi muudamni hawaasa garaagaraa mudatus eerameeti jira. Gabaasni buqqaatota biyyaalessaa dhaabbanni United Nation kun baase kunis kan baatiiwwan sadaasaa hanga waxabajjii darbee jiru kan hammate yoo ta'u, naannoo Tigraay kan waggaa lama waraana keessa turtees gabaasicha kanaan hammatamtee jirti. Baroota lamaan darbe keessa waraana hamaa naannoo Tigraayitti gaggeeffame dabalate naannolee biyyattii adda addaa keessatti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, sababbii kanaanis namoonni hedduun bakka jireenya isaaniirraa buqqaafamuu eeranii jiru. Buqqaatonni miliyoona 4 ol ta'an kanneen keessaa parsantaan 66 kan ta'an kan buqqaafaman sababa walitti bu'iinsaa kan mudate yoo ta'u, gabaasichi eeree jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjira dhimmoota namummaa akka jedhetti naannolee naannicha keessatti kanneen sababa walitti bu'iinsaan buqqaafaman keessaa lakkoofsi irra caalaan naannoo Tigraayitti argamu. Walitti bu'iinsaan alatti hongee walitti fufiinsaan waggootaaf naannolee biyyattii garaagaraa keessatti mudate hedduun buqqaafamuu madda kan yoo ta'u, haala kanaanis naannoo Sumaaleetti buqqaatota hedduun kan argaman ta'us kaasee jira. Kana malees buqqaatota Itoophiyaatti argamaniin alatti lammiileen Itoophiyaa rakkoolee garaagaraatiif saaxilamtoota ta'an miliyoona 20 ol deeggarsa nyaataa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanaan dura kan beeksise yoo ta'u, kanaafis doolaara biliyoona 4 akka isa barbaachisu himeeti jira. Waraana naannoo Tigraayitti buqqaatii uummataa hedduudhaaf sababa ta'an waliigalteewwan nagaa sadaasa darbe taasifame kan dhaabbate yoo ta'u, hojiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuu garuu ammallee kan hin raawwatamne ta'uu himeeti jira. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamaa ture wal qabate akkasumas immoo haleellaan hidhattoota gama naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa seenuudhaan raawwatanii wal qabate namoonni hedduun bakka jireenya isaaniirraa buqqaafamanii jiru. Akkasuma walitti bu'iinsi dhiyeenyaa naannoo Amaaraatti mudates tasgabbii dhabiinsa uumame hordofees buqqaatiin namoota hordofsiisuu danda'ama jedhamee yaadama. Dhaabbanni dhimma buqqaatotaa biyya keessaa hordofu tokko gabaasa yeroo darbe baaseen Itoophiyaa keessatti namoota biyya keessatti buqqaafaman miliyoona 5 ta'an jiraachuu ibsee jira. Kunis addunyaarraa buqqaatonni biyya keessatti galmeeffaman lakkoofsa isaanii olaanaa akka ta'u mul'isu ibseetii jira. Dhaabbanni deeggarsa misooma idilaa addunyaa Ameerikaa USAID'n piroojeektii tajaajila fayyaa fooyyessuu dandeessisuu ifoomse. Dhaabbanni deeggarsa misooma idilaa addunyaa Ameerikaa USAID'n waggoota 5 dhufan piroojeektii tajaajila fayyaa fooyyessuu dandeessisuu ifoomsee jira. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabuutu isiniif dhiyeessa.
Dhaabbati deeggarsa misooma idil-addunyaa Ameerikaa yookaan USAID'n waggoota 5 dhufan pirojektii tajaajila fayyaa fooyyessuu dandeessisu ifoomse. Dhiitaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa wayita kana akka ibsanitti pirojektiin kun fayyaa haadholii daa'immanii fi dargaggoota kechuu fooyyessuuf dursanii kenna. Pirojektichi du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf akkasuma tajaajiloonni dhaabbilee fayyaatti kennaman qulqulluu akka ta'an kan gargaarudha jedhani. Pirojektichi dhaabbilee fayyaa miidhaan irra gahe deebisanii dhaabuu akka of keessatti qabatu eeraniiru. Pirojektichi karaa bu'aa egeree fiduun kan hojjetamu akka ta'e eeranii sektara fayyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf gumaacha olaanaa akka taasisu ibsaniiru. Dhaabbata deeggarsa misooma idil-addunyaa Ameerikaatti itti waamamaan Itiyoophiyaa Dr. Biiniyaam Fiqaaduu pirojektichi kanaan hojiin humna dhaabbilee fayyaa guddisuu, sirna walitti dabarsuu, ammayyeessuu fi dhaabbilee fayyaa sababoota adda addaatiin miidhaman hojiitti deebisuu of keessatti qabata jedhaniiru. Dhaabbatichi waggoota 30 darbaniif seektara fayyaa deeggaraa turuusaa ibsanii fuulduras hojiilee kanneen cimanii akka itti fufan mirkaneessaniiru. Koorporeeshinii manneen federaalaa kiraan manneen jireenyaa irratti dabalamee hin jiru jedhee jira. Odeeffannoo manneen jireenyaa irratti kiraan dabalame jechuudhaan marsariitii adda addaa irratti tamsa'aa jiruun dogongoraa fi soba ta'uusaa koorporeeshiniin manneen federaalaa beeksise. Guutuu gabaasa kana akkitaan nuti isiniif dhiyeessa. Odeeffannoo manneen jireenyaa irratti kiraan dabaleera jechuudhaan marsariitii adda addaatti tamsa'aa jiru dogongoraa fi soba ta'uusaa koorporeeshiniin manneen federaalaa beeksise. Koorporeeshinichi qabiyyee fi manneen magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaatti argaman bulchaa akka jirus ibsee jira. Koorporeeshiniin maamiltoota manneen jireenyaa fi daldalaa 20 ta'an akka qabuu fi ijaarsa dhaabbilee yeroo dhiyoo as taasisee tajaajila si'ataa fi ammayyaawaa maamiltootaaf dhiyeessaa akka jiru ibsee jira. Koorporeeshinichi waldaalee jiraattotaa hundeessuu fi sirna odeeffannoo diriirsee maamiltoota kireeffattoota waliin dhiyeenya hojjechaa akka jirus ibsee jira. Haa ta'u malee jidduu kana karaa miidiyaalee hawaasaa maqaa fi loogoo koorporeeshinichaa fayyadamuudhaan koorporeeshinichi manneen jireenyaa irratti kiraa akka dabale fakkeessuun oduu sobaa basaasuun koorporeeshinichi mirkaneessuu beeksisee jira. Koorporeeshinichi kiraa fooyyessuu yoo barbaade maamiltoota waliin mari'atee wal amantaarra yommuu gahu fooyyessuu akka danda'u osoo beekamu maqaa fi loogoo koorporeeshinii fayyadamuudhaan odeeffannoo karaa miidiyaa hawaasaa bahe soba ta'uu fi yeroo ammaa mana jireenyaa irratti kiraan akka hin daballe ibsee jira. Manni jireenyaa irratti kiraa fooyyessuun yeroo barbaachisetti karaa waldaalee jiraattotaa fi akkaataa sirna odeeffannoo diriirfameen maamiltoota kireeffattootaa fi akka beeksifamu ibsee jira. Maamiltoonni yookaan immoo kireeffattoonni odeeffannoo dhugaa yoo barbaadan karaa waajjiraalee deemanii akka argatanii fi odeeffannoo sobaarraas akka of eeggatan hubachiisanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin Deenmaarkii nama quraana addabaabaayii irratti guburatti seera hidhaa muraasa baasuuf mootummaan Deenmaarkii namoonni quraana akka hin gubne dhorkuudhaaf seera haaraa baasuuf biyyattiin murtee kana kan fudhatte immoo quraanni gubachuun biyyoonni musliimaa hedduun keessatti dheekkamsi waan kaafameef. Dabalataa gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti isiniif dhiyeessa. Denmark could soon jail people who burn the Quran or other religious texts. That's after the Danish Justice Minister proposed a bill that would ban the desecration of any holy book in public. Ministeerri haqaa Deenmaark Piiter Homelgaard quraana gubuun Deenmaark miidhuu fi nageenya lammiilee Deenmaarkis balaarra buusuu dubbataniiru. Qondaalli kun akka jedhanitti seerri haaraa bahuuf jiru kun namni quraanas ta'e macaafa qulqulluu irratti yakka akka hin hojjenneef kan gargaarudha. Seerri haaraa bahuuf jiru jedhame kun nama quraanas ta'e macaafa qulqulluu gube hanga waggaa 2 kan adabsiisudha. Quraanni gubachuun wal qabatee torbanoota muraasaa as hiriirri mormii 170 ta'u gaggeeffamu ministeerri dhimma biyya alaa Deenmaark Lars Løkke Rasmussen himaniiru. Kana wal qabatee balaan shororkeessummaa jiraachuu akka danda'u tajaajilli tika Deenmaark akeekkachiise. Swiidinittis quraanni gubachuun wal qabatee rakkoon nageenyaa hammaataa dhufuu qaamoleen nageenya biyyatti himaniiru. Biyyoonni lamaanuu namni mirga yaada ofii ibsachuu qaba jechuun yeroo quraanni ifatti gubatu hin dhoorgine. Swiidin bara 1970 keessa gochaalee amantii wal qabatan yakka gochuu dhiiste. Ji'a adoolessaa keessa Deenmaark fi Swiidin keessatti quraanni irra deddeebiin gubachuu hordofeeti Deenmaark seera haaraa
kana kan qopheessuuf dirqamte. Dhaabbanni Organization of Islamic Cooperation jedhamu biyya Quraanni keessatti salphifame irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf waamicha dhiyeessee ture. Ministeerri haqaa Deenmaark akka jedhetti seerri haaraa bahe kun afaan yookaan barreeffamaan yaada ofii ibsachuu kan hin dhoorginedha. Garuu immoo kitaabota amantii gubuun hawaasa jidduutti jibbaa fi garaagarummaa fida jedhe. Yaada kee ibsachuun bu'uura dimokiraasii kennaati. Garuu immoo amala sirrees agarsiisuu qabda jedhan ministeerri muummee ittaanaa Deenmaark kan ta'an Jaakob Eleman Jeensan. Gochaan akkasii yookaan quraana gubuun yeroo mudatuu fi nageenya irratti yaaddoon yeroo dhufu Deenmaark callistee hin ilaaltu jedhani. Ministeerri muummee Swiidin garuu akka ollaan isaanii Deenmaark seera adabbii baasuu akka hin dandeenye himani. Sababni isaa immoo biyyattiin kana gochuuf heera jijjiiruu qabdi waan ta'eef. Seerri Deenmaark dhiyeessite kun fulbaana tokko gara seeraatti kan jijjiiramu yoo ta'u dhuma bara kanaatti paarlaamaa biyyatti mirkanaa'a jedhamees eegama. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gungumaa uummatarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangamaa turanii qopheessee keessaniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.